Bobokkisee ruuziin amma biyya rabaa jiranutti laman jirtu silaa gallaanu biddeena inni immoo nama keessaa hin dubbatu yoo fi hundumaan dubbatan malee akka kana nu taalchisu achitti shabakaanu rakkoodha gallaan tiiktookii miti imoo nu dawwaluu rakkoo bobokkisee waayifaa hin madaami meeqanna isaati tasgabbaa ijoolleen shamara inni jedhamu hunda maqaa baasaa jirtu isin kun amma isin lammaan wal bira buutan egaa gootittiin lammaan cicimtuun kun owwaa kee dhaqi lafa kaa'e lafatti dhayi ulee fudhattee makiina isaa kee maa ittiin amma eenyuu kee miicatin ammaa makee gattaa'i sirraan bareedu. Bobokkisee ruuziin amma biyya rabaa jiranutti laman jirtu silaa gallaanu biddeena inni immoo nama keessaa hin dubbatu yoo fi hundumaan dubbatan malee akka kana nu taalchisu achitti shabakaanu rakkoodha gallaan tiiktookii miti imoo nu dawwaluu rakkoo bobokkisee waayifaa hin madaami meeqanna isaati tasgabbaa ijoolleen shamara inni jedhamu hunda maqaa baasaa jirtu isin kun amma isin lammaan wal bira buutan egaa gootittiin lammaan cicimtuun kun owwaa kee dhaqi lafa kaa'e lafatti dhayi ulee fudhattee makiina isaa kee maa ittiin amma eenyuu kee miicatin ammaa makee gattaa'i sirraan bareedu.